Hanga har'aatti tooftaalee dubbisaa afurii ol viidiyoo isiniif hojjedheera. Isaan keessaa kan isiniif ta'uu fi kan bu'aa isiniif argamsiise keessa filachuun itti fayyadamuu dandeessu. Har'a immoo barattoonni sa'aatii dheeraa walitti aansee dubbisuu hin danda'u jettan tooftaa qo'annaa baay'ee si fayyadu isiniif fidee dhufeera. Teekniikni kun pomodoro kan jedhamu yoo ta'u, yeroo dheeraa teessanii dubbisuuf barattoonni muxxannoo hin qabne tooftaa dubbisaa pomodoro kana yoo fayyadamtan baay'ee filatamaadha. Teekniikni pomodoro yeroo dubbistan yaada keessa sassaabdanii xiyyeeffannaa guutuudhaan akka dubbistaniif baay'ee isin gargaara. Teekniikni kun bara 1980 keessa barataa yuunivarsiitii kan ta'e Firaansiskoo Sirilooniin kan hojjetame yoo ta'u, tooftaa dubbisaa yeroo keessan to'achuu fi kitaaba walxaxaa karaa salphaa hubachuuf isin gargaaru. Haalli fayyadama isaatis salphaa kan ta'ee fi namoota baay'ee biratti jaalala guddaa kan argatedha. Teekniikni pomodoro akka jedhutti yeroo qo'annaa keessan daqiiqa 25tti adda qooddu. Daqiiqa 25 kun pomodoro tokko jedhama. Daqiiqa 25 erga dubbistanii booda daqiiqa 5 boqonnaa fudhattanii ammas gara dubbisaa deebitan. Yeroo 4 erga akkana gootanii booda yookaan dubbisa daqiiqa 25 yeroo 4 fi boqonnaa daqiiqa 5 yeroo 3 erga fudhattanii booda daqiiqa 20 haga 30 boqonnaa fudhachuun ammas irra deebitanii haaluma kanaan dubbisa eegaltu. Sammuun keenya sa'aatii dheeraadhaaf xiyyeeffannaadhaan dubbisuun itti ulfaachuu danda'a. Garuu riifresh gochuuf ammoo boqonnaa daqiiqa muraasa qofa natti fudhata. Dubbisa isinirra kuufame yoo qabaattan teekniikni pomodoro tooftaa qo'annaa baay'ee filatamaadha. Haalli fayyadama pomodoro teekniikii kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuun dagatina. Viidiyoowwan akkanaa barnootaaf isin gargaaran yeroo hundaa akka isin qaqqabu yoo feetan immoo sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Torbee sagantaa biraan kan qabadhee dhufutti torbee ajaa'ibaa isiniif haa ta'u. Nagaatti.